Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu waliin Anbaayiluu Nachooti. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa adeemsa galmee filattootaa filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa irratti sarbamiinsa seeraa mul'achaa jira jechuun ibsa baase. Mileen kaardii akka fudhatan dhiibbaan dirqii taasisuun kamiyyuu hatattamaan akka dhaabbatus yaadachiiseera. Boordichi akka jedhutti taanaan mana manatti deemuun kaardii fudhadhaa jechuun gocha seeraan alaa raawwachuurraa kaasee tajaajiloota hawaasummaa argachuuf miindaa kutuun waliin wal qabsiisuun lammiilee irratti dhiibbaan hin barbaachifne raawwatamaa jiraachuu gabaasni na dhaqqabeeraa qaamoleen kana gootan of eeggadhaa jechuun akeekkachiisa kenneera. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa akeekkachiisa cimaa dabarse kanaan yoo tarkaanfiin sirreeffamaa hin fudhatamne buufataaleen filannoo fi buufataalee filannoon gochi seeraan alatti raawwatame adda baasuun filannoon akka hin taasifamne tarkaanfii fudhachuuf dirqama jechuun himeera. Dabalataanis qaamni kamiyyuu manneen hojii keessatti hojjettoonni kaardii filannoo akka fudhatan dirqisiisuu akka hin dandeenye kan ibse boordichi kaardii filannoo yoo hin fudhanne miindaan keessan ni murama jedhanii sodaachisuun gocha seeraan alaa waan ta'eef boordichi gocha akkasii cimsee akka mormuu ejjennoo isaan beeksiseera. Bulchiinsa naannolee hundaa fi bulchiinsa magaalaa lamaan jala ka jiran hojii raawwachiiftonni gocha mana irra deemuu irraa akka of qusattanii fi xalayaa akka beeksisee kan ibse boordichi qaamoleen dhaabbilee kana gochaa raawwatanis uummataaf akka saaxiluu danda'u ibseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa ergaa lammiileef dabarseen galmaa'uun dirqama akka hin taane akkasumas galmaa'uu dhiisuun miindaa kan kutu akka hin taane hojii kan dhaabsisu yookaan tajaajila hawaasummaa kamiyyuurraa akka hin haqamne hubachiiseera. Lammiileen filachuun mirga isaanii heera irratti hundaa'e ta'uu hubatanii fedhii fi murtoo mataa isaanii qofa akka galmaa'an waamicha dhiyeesseera. Dhumarrattis qaamolee fi dhaabbilee mirga bu'uura kana sarbuun lammiilee irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuu eeruun lammiileen tumsa akka taasisan boordichi himeera. Kaayirootti sababa bubbeen ka'ee fi balaan tiraafikaa mudatee lubbuun namaa darbeera. Kaayiroo bulchiinsa Maanifuuyaatti balaa tiraafikaa kaleessa ganama mudatee namoonni 9 yoo du'an namoonni biroo 3 ammoo madaa'uu ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Maddi oduu Shinuubaa balaan sun kan mudate haala qilleensa badaa obomboleettii dhukee fi rooba halkan sana roobeen akka ta'edha kan ibse. Balaan sun konkolaataan fe'umsaa hojjettootaan adeemaa turee fi konkolaataan kaan guddaan kan meeshaa fe'u wayita walitti bu'an kan mudate ta'us kan ibse ministeerichi kanneen balaa sanaan madaa'an namoota 3 yaalirra jiraachuu eereera. Haleellaa Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa Iraan irratti raawwattu kufaatii naamusaa agarsiisaa jette. Iraan ministeerri dhimma alaa Iraan Sayyid Abbaas Arraagaachi haleellaan Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa hawaasaa irratti raawwattu kufaatii naamusaa kan agarsiisu jechuun qeeqan. Ministeerichi dabaluudhaan haalli kun Iraan akka duubatti deebitu kan hin dirqisiisne ta'ullee himeera. Ministeerichi fuula miidiyaa hawaasaa isaanii X irratti akka maxxansanitti dhaabbileen siivilii dabalatee riqichoota ijaaraman irratti haleellaa raawwachuun lammiileen Iraan akka harka kennatan hin taasisu jedhani. Gochi akkasii faallaa isaatiin diinni burjaajee injifatamaa fi kufaatii naamusaa keessa jiraachuusaa kan agarsiisudha jechuun himeera. Bitoota 24 dhiyeenya Teheraan magaalaa Karaajitti riqicha guddaa dhiyoo ijaarame B1 jedhamu irratti haleellaa waloo Ameerikaa fi Israa'el raawwataniin yoo xiqqaatee lubbuun namoota 8 darbuu fi namoonni biroon hedduun madaa'uun gabaafameera. Haalli kun riqicha sanas bakka lamatti kutee jira. Tokkoon riqichaa fi gamoo dura caalaa jabaatee deebi'ee ijaarama ka jedhu ministeerichi garuu wanti deebi'ee hin damdamatin maqaa fi kabaja Ameerikaa irratti miidhaa gaheedha jedhan ministeerichi. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bitoota 23 eebila tokko galma waraana Ameerikaa yeroo gabaabaa keessatti xumuruuf karaarra jirra jedhani. Torbanoon 2 yookaan 3 dhufan keessatti haleellaa jabaan raawwannaa yeroo gabaabaa keessatti gara bara dhagaatti yookaan Stone Age'tti isaan deebifna jechuun dhaadatanii akka turanidha kan yaadatamu. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp yeroo baay'ee dubbii isaaniif amanamoo miti jechuudhaan kan qeeqame yoo ta'u ammallee waraana Iraan baatii tokkoof turu kana keessatti Iraan haga ammaa harka hin kennanne. Pireezidaantiin Tiraamp dabalataanis yoo waliigaltee irra hin gahamne bu'uuraalee misoomaa
misoomaa murteessoo ta'an irratti haleellaa bal'aa raawwachuuf akka jiran ibsan. Waliigaltee yoo raawwatamiin tokko tokkoon buufataalee humna elektirikaa isaanii hunda tarii hundi isaanii al tokkotti ni rukutamuu jedhan. Ajajaa waliigalaa humnoota waraanaa Ameerikaa Jeneraal Raandi Joorji aangoo akka gadhiisaniif Peentaagoon gaafachuun dhaga'ame. Dubbii himaan Peentaagoon Siin Paarneel ajajaa waraanaa biyyattii sababa sooromaan aangoo gad lakkisuuf akka jedhan fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessan. Raandi Joorji akka ajajaa waliigalaa waraanaa 41ffaa irratti yeroo dhiyoo sooroma bahu jechuun barreessuu isaanii miidiyaan Ameerikaa ibseera. Ajajaan waliigalaa humnoota waraanaa Ameerikaa tokko aangoo irraa kan turu waggoota afuriif. Raandi Joorji ajajaa waliigalaa waraanaa Ameerikaa ta'uun kan muudaman bulchiinsa Joo Baayiden jalatti bara 2023 ture. Ajajaa waraanaa kun aangoo irraa akka kaafaman kan himame Tiraamp waraanni Iraan waliin gaggeeffamaa jiru yeroo gabaabaa keessatti ni xumurama jedhanii erga dubbatanii boodadha. Raandi Joorji waraana galoo galaanaa dabalatee waraana Iraaqii fi Afgaanistaan irratti nama hirmaatanidha. Amma aangoo ajajaa waliigalaa humnoota waraanaa Ameerikaa akka gadhiisan gaafatamuu isaanii maaliif akka ta'e sababni isaa hin eeramne. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf qabnu kanumaan goolabnaa waan nu daawwattaniif horaa bulaa isiniin jenna.